Qananiisaa Baqqalaa irratti narratti geggeeffame namoota poolisoota eenyummaa isaanii hin beekamne. Poolisiin tokko immoo maqaan isaa akkasi. Taargaa makiinaa koo taargaa eenyummaan isaan beekamne bira dhaqatanii ka'an. Maal jechuudha isaan kun? Isuma jalqaba. Ituma waan kun hundi ta'eeti mee yooni hundi keessan ituu waan fedhe ta'eeti obboleessa isaadha inni miidhamee jiru sun. Miidhameen jiraa jedhee Andu'aalam bar inni tokko surree koo keessa ba'ee tokko immoo qaama koo sharaftaan argateeraa jedhe mucaan kun. Ituun waa'een obboleessa isaa nagaan afee isa hin dhibin obboleessi kollee kunoota innillee akkas ta'ee ture innillee akkasitti afeera rabbi sanbiseera jedhe ituu waa'ee obboleessaa naasa'in soba fudhatee as ba'e. Sobduun kun sobduu jedha abbaa fedhe haa ta'u. Irra qabaan naqina booris kanarra qabdaninnaan Oromoon qabsaa'aa isaas ta'e abbaa fedhes ta'e karaa dhugaatiin dhugaasaa argachuu barbaada malee qabsaa'onni keenya daandiirraa maqnaan likkii isaaniitti himu yoo caalaan qabsaa'aadha ta'e malee cinaa qabanii wanta hin taane haasa'uun borcuun gaarii miti. Dhiigni namaa sirrii miti. Okay, mee waan Andu'aalam jedhe ilaalaame. Andu'aalam ilaala madaalaa yaada Andu'aalam qabuu fi yaada caalaan qabu mee wal bira qabaati ilaala. Andu'aalam ituu miidhamee jiru ba'een dubbanne in ofse. Inni kun garuu Oromoo sababa du'aa Hacaaluutiin qabeenyi meeqatti bade? Lubbuu namaa meeqatti bade? Sababa kanaatiinoo ituu wanti kana caalu badee qabeenyi Oromoo kan manca'e meeqa? Qabeenyi saba biraa kan manca'e meeqa? Lubbuun nama biraa kan dhabame meeqa? Sababa du'aa Hacaaluutiin. Hacaaluun dhabame? Qabeenyi si dhabame? Lubbuun namaas akkasuma dhabame. Akka Oromoon Amaara naannoo isaa jiraatu ajjeesuuf as ba'ee waan akkasii afuufa. Sana keessattuu wanta namni sammuun namaa fudhachuu hin dandeenye meeqaatamatti keessa jira. Garuu mucaan tasgabba'aan kun Andu'aalam iddee hojii koottidhaa jedhe. Inni bashannana dhufee ani dalagaarra hin jiraa jedhe. Inni kan dhufe bashannan ani dalagaarra hin jiraa. Itoonni nan ajjeesiin jedhuun mucaan kun du'uu hin qabu jedheen dhaqee gidduu seenee galatoomi jedha Oromoon hundi. Silaati dhiigni mana keenya galeera arras guyyaa lammataa. Sababni kun ta'uufiyyuu ammayyuu jaalladhaas jibbaas Oromoon kutaan 11 teessanii Caalaa Bultumeetiin waa'ee dhimma Sayyid Muhammad irratti dubbattanii dhiiga nama kanaa yoo gumaadha ta'e gumaatiin fixatee wanti jiru sun ituu hin ta'in wanta hin taaneti ta'uuf deema. Dhiigni nama qulqulluu nama hin gadhiisu. Jaallattanis jibbitanis. Okay. Maal ammoo maal fuudhu isaan kontiraata fudhatanii mana ciffaraa kana kontiraata fudhatanii maali yoo dhugiitii ta'e mana isaaniitti hin dhuganii baala gizee jedhamanii waa meeqa jedhamu miti moo inni maal inni isaan dhaqanii bakka akkasii dhaabbatan maaliif akka eenyu maqaan isaa Ittiiqaa Tafarii maaf akka Ittiiqaa Tafarii hin taane mee Ittiiqaa Tafarii ilaalame ani dhugiitiin dhugoodhe baay'een isa dinqisiifadha dhugaa dubbachuuf wallistoota Oromoo keessaa hedduu isa dinqisiifadha hedduun isa jaalladha. Kabajaa isaatiin mana isaa ta'a. Takka addeen taane kan inni dhaabatu argee hin beeku. Isa kanaaf gabaabumatti irra qabuu dhiisaati tokkoffaa Caalaa Bultumee seeratti dhiyaachuu qaba. Jaallatames jibbames. Amma Caalaa Bultumeen waan kanaaf seeratti dhiyaatee erga seeratti dhiyaatee deebi'e. Seerri murtee isaaf kenninaan nama abbaaf fedhaa ta'u ilma namaadha inni itti dhukaasame sunis malee diina miti. Maaf itti dhukaasama? Inni matuuna inni kun miskiinummaa isaa dhaqee meeshaa isaa irraa fuusisee akka inni fudhatee galutti kennisiisennaan inni meeshaa isaa argatee ittiin nama ajjeesuuf
tokkoffaa seeratti dhiyaachuu gatii isaa argachuu yoo hidhameeyyuu isaa wayya booris ammas nama ajjeesennaan ajandaa gootanii dhuftanii asirraa sirbitu. Namni kun jaallatames jibbames namni kun seeratti dhiyaatee gatii isaa argachuu qaba. Yeroo dhugoof of wallaala machaa taanaan niitii isaa ajjeesa qaboora akkas taanaan. Anaaf amma Oromoon Caalaa Bultumeetiin seeratti hin dhiyeessinetti seeratti dhiyaatee amma sarratti murtoonetti anaaf diina Caalaa Bultumee. Oromoon Caalaa Bultumee yaada sirriirra jira jettus yoo jiraatte ani siin diinatti lakkaa'u. Oromoon aannan gaafannaan bishaan gaafannaan aannan namaa laatettu miti. Maal ajjeesuun shugguxxii itti baafachuu. Isayyuu shugguxxii isaa namni irraa fuudhee itti deebi'ee dhiirri fuutee itti deebisteenna soonsi leenci. Dhiisaa meen waan baay'ee naasa'u kanuma irratti hin dhaabbadha. Irra qabaa dhiisaa ajandaa godhaa sayyooni amma gaafa Caalaa Bultumee itti dhiyaatutti hin dhiisiin. Sadhugaan seedhan dhiisiin ajandaa. Namummaa maal jenne beektaa? Rabbi sii kaffalaa jazaasaa. Namummaatu dursa. Ituu waan barbaade ta'ee abbaa fedhe ta'ee tokko seeratti dhiyaachuu qabu. Lammataa immoo Andu'aalemi irratti nama keenya irratti kan hin dhukaasa. Sanuu Andu'aalemiin bahee hin dubbanne. Ituu Andu'aalemiin bahee hin dubbatin immoo saba meeqa poostii godhe. Dhugaa dhoksuuf immoo waan meeqa achas bahe obboleessi isaallee bahee nurratti zaataa ture. Andee maal jechuudha leebilee amma kana dhaga'u maal barbaachise? Shugguxii mootummaan itti laatiin nabbaa barbaade irratti dhukaasaa deemuun maal barbaachise? Badii kanaan dura qabu of harkaa qaba. Aariin danda'u taanaan mana dhugaatichaa dhaquu dhiisuu. Aariin danda'u taanaan shugguxicha qabachuu dhiisuu. Maatii qaba, ijoollee qaba, mana isaa taa'ee waan hundumaa godhachuu danda'a. Birrii qaba waan ta'eef manatti fichisiifatee fayyadamuu danda'a. Bashannanuu bashannanu. Shugguxii erga Andu'aalemiin achi harkaa fuusee hojii isaa dha. Amma yookee Caalaan gaafatee Caalaan didee ituu Andu'aalemiin jiru dideetitu Caalaan fudhate miti. Amma Caalaan miidhameera ta'eeti nama harkatti maal jedhama? Andu'aalemtu akka inni meeshaan fudhanne godhee isa didee jedhama. Siigalee sana beekaafitu Andu'aalemiin ishi jedhee ayyamameef. Erga ayyamameefiiti gurbaa ajjeesuuf ture. Ituu gurbaa ajjeesira ta'eeti hidhaadhaan bahu. Waan isin beekuu qabdan keessatti jechuudha. Andu'aalemiin ammas gaarummaa hojjetee malee badii balleesse tokko hin qabu. Gaarummaan hojjetee fi gidduu galee isayyuu lubbuu isaa kennee gidduu galee mucaadhaaf. Isinii galeera. Gaafa namni gidduu galu sana wanta inni ittiin jedhee sarratti immoo dhukaase agartaniitti dhageessanitti wanta ta'eef irra deebi'uu nan barbaachisu jechuudha. Inni ofiisaatii afaan isaatiin haasa'e. Isinii galee dhaqeelleen akkasas hin jennee dhaqeen akka godhin jennee dhugaan koo gidduutti dhokattee jedhe. Dhugaan koo gidduutti dhokatee wanta jiruun dubbadhaa jedheetitu wanta jiru immoo gadi baasee dubbatee jechuudha. Namni tokko namatti dhukaasee galgaluma sana qabamuu qaba ture hin daa'amu. Manni dhugaatti suni galgala sana to'atamuu irra ture. Biyya Itoophiyaa keessa seerri hin jiru malee. Abbaa fedhe yoo ta'e jechuudha. Namatti shugguxiin dhukaafamee galgala sana seeraan ilaalamuu danda'u ture wanta sanaa jechuudha. Ishi artisti Caalaan jaallatamaadha miti ija uummataa keessa jira. Poostii sobuu maaltu firii barbaachise? Ganamaan baane achirratti waa dhoobuun maaliif barbaachise? Abbaan dhugaa lafa jira wanta sana achirratti dhoobu. Maaliif barbaachise? Mee namni mistira isaanii bakkee baasee hin jiru, namni waa'ee isaanii haasee hin jiru. Boriftaan dhugaan ni madagaama. Haga fedhe yoo tures, akka barbaade yoo tures jechuudha. Tokko uummata guutummaa Oromoo guutummaa sobe. Lammata Andu'aalem irratti daba raawwateera. Sadaffaa irratti mucaasumatti dhukaase sana iyyuu immoo hin yaalchise amma iyyuu mana isaa taa'ee poostii godha waan barbaade. So feerii miti kun bakka. Akka Oromootti feerii miti jechuudha. Daangaa darbuus hin qabu. Dhugaa dhassuus hin qabu. Hin jaallan namni hin jaallanna bakka. Nama tokko hin jaallanna garuu gaafatamuu qaba seeraan. Seerri yoo jiraate jechuudha. Hidhamuu isaarraa waan buufannu hin qabu. Garuu boriftaan akka inni deebi'ee abbaa barbaade irratti shugguxii wal hin fudhanne godha. Beekadhaa.
hidhamuu isaarraa waan argannu hin qabnu garuu of eeggata kana booda of baraa jechuudha. Shuggutiin harka jiraatee dhukaasaan deemu jechuudha. Abbaa barbaadetti laphee dhiibee abbaa barbaade dhaan deemu jechuudha. Kan hormaatu ta'e sinaasu kan kee irratti gaafa ta'u garuu dhiirummaan kee mana keessatti gaafa ta'u si sanadha kanan mormu itti fufii Ahimad dhiifama haasaa kee gidduu galuu qabu. Ahimad miitura jirta itti fufii. Sagaleen kun dhaga'ama? Biraaf dabaree kenni nama keessan jira waca keessan jira yooni. Okay, ishi. Charree kan jiru suni itti fufime. Nagaamu sagaleen charree kan jiru. Charree moo charriidha? Hawwiif carraa kenni charree bilbilitti seenee jira. Meetti dhufeen jira al tokko dubbadeen keessaa ba'a. Ayya dubbadhu. Warri dhiiratu dhukaasa jedhanuuf hin dura yaada kennee gara yaada kootiitti deebi'a. Dhiira dhukaasa garuu dubartiinis mirga dubartiis hin dhibinaa dubartiinis hin dhukaafti. Mirga dubartii dhiibuu ta'a beektaa dubartii keessa raayyaa ittisaa keessas poolisiis humna addaa naannoo jiran hunda keessas dubartiin meeshaa baattee irratti hin dhukaafti mirga dubartii dhiibuu ta'a gadi ta'ee fi dhiirri immoo obboleessa isaatti hiriyaa isaatti hin dhukaasu. Nama baddii isaarraa isa deebisutti hin dhukaasu. Kanaatiif gabaabumatti dubartiinis inuma dhukaafti jechuu barbaadeetanii meeshaa kana hawwasaa warra jalatti barreessan kanatu roorroo fakkeessedha. Namni caalaa jibbu hin jiru. Gocha caalaa gocha jibbu malee. Otoo yaada kun kennatiin gannan buusina dara. Ayya. Namni caalaa jibbu hin jiru. Namni yaada caalaas jibbe gocha isaatii fi tuffiinni Oromoo irraa qabudha kan amma namni jibbe malee. Dhiisitu hedhee namni kadhatu fakkeenyaaf mucaan sun nama borga dibaan eegaan ture Andu'aalem itti bu'eeruma dhiise malee dubbii sana ganaa dubbata dheen eegaa ture beektaa. Ijoolleen suni jalqaba Andu'aalem irraa namni meeshaa fuudhe eenyuun akka ta'e Andu'aalem dubbate tinaarraa caalaarraa meeshaa abbaan fuudhe dubbatee ture. Dhimma ijoollee sadan dhufanii lafatti kuffisee meeshaa gurra isaarra kaa'ee ittiin ajjeesuuf ture sana garuu ittiin buune Andu'aalem illee duutuun dubbatiin darbe guyyaan hin baasa. Gurbaan sun dirqama beekamaa ta'uu hin qabu artiistii ta'uu hin qabu. Eenyummaan isaa hin beekamaa Oromoodha gurbaan kun boru wanta akka godheef gadi baasee gaafa dubbatu garuu wal nama gaafachiisa. Waan gadhee ta'a. Dhimmi kun jechuudha. Kana sana dubbachuun qabu. Gabaabumatti wanta dubbachuu barbaadu yoo ani namni kun seeratti dhiyaachuu qaba. Olaantummaan seeraa iddoo hundumaatti hojjetaa yoo hidhamee ta'e nama kana irratti hojjechuu qaba. Dhuguma seeratti dhiyaachuu qaba. Maaliif wanti kun hin dhaabbatu beektaa? Olaantummaan seeraan jiru taanaan gadda kaartaa lama magaalaa keessatti dhukaasee yookaan hin qabne baay'ee jira. Dargaggeessa Oromoo kaleessa qabsaa'aa ture. Kaleessi ulee wayyaanee godaannisii ulee wayyaanee dugda isaarraa hin qoorre har'a waan ittiin deemu hin qabu. Karaa irratti illee jechuudha. Taaksii keessa waan kaffalatee kan hin deemne baay'ee jira. Qursii nyaatee ittiin oolee ittiin bulu jira. Akka isaanii quufee hin jiru Oromoo akka isaanii baala gizee ta'e hin jiru Oromoon beektaa baala gizee kan jechisiisu warra akka kanaatti gadi ta'ee fi sirriitti jala muramee caalaa bultumee seeratti dhiyaachuu qaban jedha. Galatoomii yooni. Thank you. Galatoomii hawwi itti fufi. Maasiniin jedhaa nagaan isiniif haa ta'u hundi keessan ilmaan Oromoo qaqqaaliif gaggaarii kam jirtu nagaa keessani. Duraan dursee dhugaa rabbi dubbachuu fi qaata si jala ture olla galchiteetu gadi na baaftee niitoorkii na baasitee illee hin beeku. Dhugaa waan kanaa ilaalee dubbachuullee hin fedhu beektani. Siifuutu waa dubbachaa ture caalarra gortee mormaa turtee xiqqoo ishee sanuma wal qabsiistee dubbachuun barbaada yoo na eeyyamtanii. Siifuu atis na beektaa anis hin beekana fakkaate. Kaayyoo tokkorra hojjannaa garuu ati caalarra gortee waan kana dubbachuu hin qabdu turte. Maal jennaan warra bilisiginnaa deeggaruu keetti nama naani akkanatti jechuudha. Warra ilmaan Oromoo dhugaa jiru. Kattaasii maal jechuun barbaada sitti fakkaate isaan kun lamaanuu ilmaan Oromooti jedhanii ilmaan Oromoo ta'uusaa hin kaanne ilmaan Oromooti. Garuu immoo ilmaan Oromoo walajjeesutu irraa tola. Dhiigni ilmaan Oromoo bari kallattii hundaan kutaa 11 keessa dhangala'aa jiraami. Dhangala'aa jira.
isaanii quufanii akka barbaadetti machaanii bakka barbaadan deemanii meeshaa isaan dhukaasanii fi har'a Oromoon taranyaa jedhamee arrafamaa jira isinii galeemi. Taranyaadhaan hun jedhanii isa isaan quufanii itti tolee too gazzabni bilisiginnaa itti tolee akka barbaadatti waan barbaadan Oromoon baala taranyaa jedhame. Garuu mana isaa irratti qeessaa irratti ajjeefamaa jira jechuudha. Ani gabaabumatti maal jechuun barbaada? Caalanii qabsaa'eera hin kaanu jechuudha. Garuu immoo qabsoosu yoo galma geessedha qabsaa'a jechuu kan dandeenyu. Nu har'a yeroo kanatti gisee dhiigni ilmaan Oromoo dachaa dhangala'aa jiru kanatti nama nu bukkee dhaabbatu barbaanna malee isa duratti miti. Waan durattiitiin namni lafa hin qotu isinii galeemi. Waan durattiitiin namni lafa qotuu hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu seenaan fuuldura jiru qabsoo jechuun yoo galmaan geenyedha malee qabsoo galmaan geenye tabbaan barbaadde dhiifte galte kaleessa qabsaa'eera jedhee har'a isarra goruu hin danda'u. Har'a yeroo kanatti nama kan nu barbaachisu nuyi. Har'a yeroo kanatti Oromoo bira dhaabbachuun kan barbaachisu ture sila. Warra har'a immoo nu ganee nu biraa deeme goota keenya jennee faarsuun seenaa irratti iyyuu nu gaafachiisa. Kanaafiyyuu caalan seeratti dhiyaachuu qaba yoo dhuguma seerri Itoophiyaa keessa jiraate silumaa'utti seerri Itoophiyaa keessa hin jiruuti. Caalan seeratti dhiyaachuu qaban jedhaan. Kana jechuun barbaada isinitti dheeressuu hin barbaadu. Galatoo. Moonifati bakka itti gaazexeessituu taatee ati fa'aan akkasitti yoo dubbattu sitti gaddee jira wal gaafannaaniifatti rakkoon hin jiru. Ayyaayee galatoomi thank you garuu guys copy linkii kuma tokko galchaan warri as jala jirtan takkaa si'a 10 copy linkii godhaatii kuma tokko dabarsaa amma 500 irra jirra waan ta'eef carraa nama taanu filannaa toltu taana so copy linkii takkaa itti muddaame takkaa si'a 10 godhaatii nama taanu waliin itti fuunnaa jechuudha. Keessaan darbata kan darbate lafan ture sila koo guys isin nageessanii copy linkii waan tannaa kaffaluu isin itti fakkaate Kwambri achas darbatu wayii isin fakkaata gam copy linkii godhan. Ani 10 sii godheera. Dabali. Kudhan itti dabali. Natti dubbatan garuu. Amma sibiti naatoltu dubbata. Naatoli. Okay, naatol itti fufi. Ayyee galatooma yaada gaariidha. Wanti kun Oromoo keessatti baay'ee deddeebi'ee ani maaliif artistoonni keenya teelana ka'an kun akka isaanii artistoota warra hangafarraa waan baran anaaf gaaffiidha. Artistoota Oromoo kabajaa hedduu qaba Oromoon kan akka Dookter Kabajaa Alii Birraa fa'aa kan akka Saggaayee Dandinaa fa'aa Gaarumaa fa'aa isaan kun guyyaa tokko namaa wal lolanii mana mashataa dhaqanii dhukaasa namatti dhukaasan hin beekani. Artistoonni akkanaa baay'eedha. Warri kun maaliif Oromoo akka isaan maqaa balleessan dhugaa rabbii hedduu nama dhiba. Ani nama caalaa jaallatu keessaa nama tokko. Dhimma namni tokko sabaaf godhe akka tokkotti ilaalama. Dhimma inni sabarratti godhe immoo akka tokkotti ilaalama. Kanaaf dhugumatti baay'ee maqaan balleesse kun maaliifi namoonni Oromii akka jeneraalaatti Oromoon baala gizeedha jedhanii Oromoo irratti isaa duula banaa jiran kanatti magaalaa Finfinnee keessatti akkas gochuun hedduu nama gaddisiisaan yoo dhugaatii barbaadanii namni kun mucaa qabaa haadha manaa qabaa mana isaatti bitatee haadha manaa isaa waliin yoo isheen dhudhute illee hiriyaa isaa manatti waamee wajjin dhuguu ni danda'a. Yoo mootarii bashannanuun qabaa hidhee deeme immoo of qabee kabaja isaa eeggatee kabaja Oromummaa baatee deemus eeggatee taa'ee dhugee deemuu danda'a. Maaliif akka nama ajjeesuun I don't know beeku caalaan yeroo baay'ee beektaa waan I don't know waatu isa duukaa waan jiru natti fakkaata beektaa wanta nama ajjeesi godhu kanatti waan isa duukaa jiru natti fakkaata. Si'a baay'eedha kun si'a baay'eedha. Magaalaa Finfinnee keessattis namoota isa fakkaatanii kan namoota tokko jeeqaa jiranii ani beeku maaliif akka inni kabaja kan ofirraa buusuu akka inni barbaade rabbaa beeku. Egaa amma wanta achitti ta'e ganama kana argeera wanta Andu'aalemii dubbachaa turesi.
Garuu karaa sanas immoo karaa caalaa fa'aa kanas immoo waan jiru waan hin beeku dhugaa qabamoo hin qabu caalaanis kan jedhu hin agarree. Garuu maaliif caalaa nama faannootu akkas faannoo Finfinnee akkas na godhee kan jedhu tarii namoonni achi dhufanii makiinaa isaa caccabsanii isa ajjeesuu barbaade yaalii akkana namoota godhantu jiru kan jedhus immoo gaaffii biraa kaasa. Kanaaf dhugumatti yoo nama ajjeesee nama rukuteera ta'e Teedii Afroo yaadattu yoo ta'e Teedii Afroo yeroo tokko akka caalaa kana sirbisiisee turu bara wayyaanee keessa lafi nan gahin manni nan gahin jedhe olii galu taallaan faawolii wayii tuqsiisaniitu mana hidhaa galchani ji'a muraasa moo kam hidhani. Amma erga gaafa sanaatiin badee gurbaanii waltajjii irrallee sooshaal miidiyaa irrallee yoo barreessa of eeggateetu barreessa. Caalaas waa xinnoo isheetu qammasiisanii gaariidha. Barumsuma akka ta'uu fi garuu immoo dhugaa karaa caalaa jirus immoo hin beeknu haroon waan achitti namoota isa ajjeesuu barbaadantu jiru moo namoota isa irratti miidhaa geessuu barbaadantu jiru shugguxii baafate moo maaliif jechuun faannoo jedhu kana maaliif fayyadame tarii namoonni achi jiran sun isa ajjeesuuf yaalii godhaniiru yookaan immoo waan tokko isa gochuuf yaalii godhaniiru kan jedhu konkolaataa isaa warra caccabse kunis immoo kan jedhu ilaaluun gaariidha. Garuu maqaa Oromootu balleessuu dhiisanii gaariidha. Artistoonni keenya Oromoo keessatti maqaa Oromoo kana utuu balleessuu dhiisanii baay'ee gaariidha. Warri maqaa Oromoo balleessan karaa garaatiin caalaa bichaa miti. Magaalaa Finfinnee keessatti warri Oromoo arrabsiisaa oolan namoota beekoodha. Uummata bira jaallatu baay'eetu jiru. Oromoo buqqa'ee miliyoona tokko bakkee keessa taa'u. Isaan quubanii birrii miliyoona 2 yeroo isaanii dubartiif kaffalanii birrii miliyoona 2 yeroo isaanii mana dhugaatii keessatti olii gabbattanan kana ani hin beeku aduu isaanii baatee aduu Oromoo warra kaan irratti dhiyee kana rabbi duwwaatu beeka. Garuu warra kabaja Oromoo tuqan kanaan seeratti dhiyeessuun gaafachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Anammas caalaan yoo danda'ame karaa fixatee dhugaa karaa isaa jiru garuu utuu miidiyoodhaan bahee dubbate hangaadha akkamaan du'aalim dubbate kana utuu caalaanis dhugaa karaa isaa jiru immoo kanatu ta'e akkas na gochuuf yaallaa'in akkas godhee dheetu dubbate baalaansii ta'a. Anis duwwaa irratti illee ammaaf dhagaa guuruun barbaadu garuu gochichi karaa gar tokko duwwaadha kan dhaga'ee jiru. Kanaaf waan akka kanaarraa artistoonni Oromoo warri waan akkasii keessatti qooda fudhatan mana dhugaatii warri dhaqan warra sirbaaf deemanii of eeggannaa haa godhanii jechuun barbaada yoo ni galatu. Thank you Naatol Dinqaa baay'ee galatoomii kananii itti fufime. Akkam nagee walta'e? Jira kun akka. Wallahi baay'ee namatti dhagahama gadheen gaddaati ajaa'ibaa dhagaa turre. Baay'ee nama gaddisiisa jechuun Oromoo irratti yoo qawwee kaasu baay'ee namatti dhagahama. Irraan kan ka'e caalaan duraaniyyuu wanni isaan jedhamaa ture hin jira amma deebi'ee dammoo nama jaalladha. Ummata kana rifachiisu waan hin taane akkuma isaa gabbayee dubbatu qaba jedhee yaada. Andu'aalam jechuun dhoksee dadhabee maqaa isaa bannaan gabbayee dubbate yookaan hunda kanaa oliitu isa irratti ga'uu danda'a. Dhugaan keenya dhokatee ramnaa min jedhaa ture duratti. Wallahi baay'ee tokko namatti dhagahama jechuun Oromoon akkan ol gochuun qabu ture maqaa Oromoo qabatanii dammoo naan dhokaasuun hin bareedu beektaa.